Isa beekaa yaadni saalaan hin foo namni kamiyyuu waan jireenya isaa inuma yaada. Akkasitti hubatee inni. Tarree warra abdii kutatanii sana keessa jiraachuun waan hin oolle. Lakkiin ga'a carraan lama hin jiru. Hunda yoo dubbatan garaan duwwaatti nama hafaa jedhama mitiire. Maal yoo loltammoo? Oo. Bilbila dhufee sii kaasu? Lakkiin barbaachisu anuu nan kaasa. Galatoomi. Galatoomi. Maal? Hangafa kee akkan ta'e hin irraanfatte natti fakkaata. Lakki tasumaan irraanfanne. Kana caalaa maal goota? Afachu ani kanan jedhu. Har'a akkamitti bilbila koo kaasta? Maal kana dura naa bilbilteen kaasuu dideemoo? Kana si waakkattamoo? Lakki afachu. Nagaan hin dursu garuu. Nagaa taatee dhiiftee dhimma keeti. Ana wanni nagaa keetiin nan ilaallatu. Amma waanan siin jedhu na dhaggeeffadhu. Nama nageenya isaas hin ilaallanne icciitii maalii wajjin qooddattare? Isan beeku. Tole haa ta'u gara dhimma keetti darbe. Haasaa keenya addaan si kuchisiisi natti fakkaate. Sin barbaada dhimmaaf. Amma dhimma wayiin harkaa qaba booddeen ufaa ta'u. Uff duraayyuu waa si hubachiisurra dhagaatti bishaan naqu wayya. Maal jechuudha dhimma ofiitii namaa bilbilanii amma kana dheekkamuun? Gooftaan quufee dubbii namaa dhaga'aare hojii jedha sanu barfa funaanuu qe'ee namaarra joore. Maal siin jedhe ammas walii galuu hin dandeenye? Eessa walii galla nama dhaga'u waliin walii galu. Kun tasuma erga nama dhageetti dhiisee barri turee bubbuleera. Maal ta'ee laata maaltu isa mudate? Dura mala akkasiin qabu baay'ees ta'uu baatu amma ta'e nan beeka. Gurbaan isa durbeetu sanaa miti. Walitti dhufeenyi keessan akkami? Akkuma argaa jirtu kana. Bilbilaan malee qaama waliin argitanii mana kee dhufu? Ati immoo maal jettaa? Osoo mana dhufuu miti bilbilumaa kaasee sirnaan nattaas eegaarii miti. Tasgabbaa isin lachuu wal hubadhaa malee akkanatti walitti hin gamina. Ani maal godhin jedhe kaleessa guyyaa rakkina isaa natti hirkate hadha maaf na baqata maaf ija diinatiin na ilaala ammaan isatti balleesse hamma fedhee yoo ta'e an obboleetti isaa waan waaqni natti argummoo hammeenya ooleef hin beeku akka dhala koottiin isa ilaala. Dhiisi obsi homaa miti nama taatee hanga dachee kanarra jiraattu nama waliin jiraattu sana waliin wal lolta walitti araaramta jireenyumatu kana qaba obsi hin jeeqamin. Tole. Maalika akkasii yaadan baduu? Lakki homaa yaadaan hin badeemu? Eeyyeenka? Lakki sitti fakkaate. Kenna. Amma yeroo akkamiiti? Yeroo namni lafa dhimma isaa ga'ee galu. Deebii sirrii. Yeroo tokko hamilee ofiif kennime. Kenna. Amma maal goota sitti? Akkuma beekamu annisaan kophaa yaada dhabeessa. Beelli sirriitti natti dhaga'amaa jira. Kanaafuu baay'ee na naasofsiisa. Anoo nyaatan hojjenne hoo maal hoyyaree? An amma isa jechaan jiru waan taatee mataa lafaan qabdee teessuuf natti maaltu si mudate? Maaltu na mudataa? Yaaduma mana taa'unis na toluude sanumaafan gadi ba'eem. Mana taa'uu yoo sitti toluu dide amma kana yaadaan baduu maaltu fidere? Yaadni isatti tola reeshu nama taate sanuun morma dhiiraa taatee yaaduu dhiisuun hin cimaam. Isa beekaa yaadni saalaan hin foo namni kamiyyuu waan jireenya isaa inuma yaada. Yaaduuf dhiphachuun immoo ol yaada. Anamman si hubadhetti miira dhiphinaa malee miira yaadaa si biratti hin agarre. Akkoon koo maal jetti seetee dur? Awwaash oldaa kan yoo dadhaban gadi daakuu jette. Beeka jecha kana yeroo baay'ee abdii kutannaaf fayyadamu. Maaf akkas jettee reeti? Tarree warra abdii kutatanii sana keessa jiraachuun waan hin oolle. Waa maleen akkas hin jedhe sitti fakkaata? Tasuma garuu immoo maaltu abdii si kutachiisa ta'e dhus gaaffii natti Jireenya. Namni kamiyyuu gaafa abdii kutatu jireenya lagata. Kana beekta miti? Isa beekaa kenna ilma namaatiif otoo du'aaf jireenya malee filannoon biraan jira ta'e dhibbantaa meeqatu du'a yookiin jireenya filata sitti fakkaata? Dhibba keessaa lama waan caalu natti hin fakkaatu. Ati isa kam filatta? Isan jirre sana. Waan jiru dhiisanii isan jirre filachuun tasuma hin danda'amu. Kanaafuu isuma qabdu jabeeffadhu. Jireenya ammaa akkasitti xiqqoostu kana meeqa ta'uu dhibbiseeti? Sanuu immoo umuriin ati irra jirtu kun umurii abdiitti kutatan otoo hin taane umurii ofirrayyuu darbanii namatti abdii horanidha. Akkati jettee kan osoo waan hunduu salphaa ta'e gaarii ture.
Isa salphisuunis jabeessuunis ga'ee keeti. Namoonni irra tarree milkaa'inatti argitu kun qabsoo jireenyaa akka salphaatti waan keessa darban sitti hin fakkaatiin. Gadadoo meeqa keessa hulluuqanii tarra lafa kana ga'an. Kanaaf iyyuu maal godhi jette reemu? Kanaafuu milkaa'inaaf aarsaa sanan kaffaloo jette jireenya lagachuunis filannoo gaarii ta'uu danda'a. Anis ammaaf akka filannootti isuman qabadhe. Filannichi siif furmaata qabaatu iyyuu anaaf garuu miti. Biloon bilbilte. Biloon kan Obboleettii keeti kaa'u kaasumoo dhiisu. akkasitti tolu garuu akkan si bira jirutti ni Tole. Akkam kennaa? Nagaa galata waaqaa. Akkamatti? Jiraanis waaqaaf haa galatu. Baga jiraatte. Haa ta'u gurbaan sun jiraa? Gurbaan kun ashuummoo Eeyyeen. jiree amma dhimmaaf gadi ba'ee gara manaatti hin deebine. Gurbaan sirumallee dideera miti? Bilbilallee nama jalaan kaasu. Naguma jira miti? Naguma laqqi nagaa isaati. Barbaaddetti turte? Eeyyeen dhimma cimaa afaan isa barbaada. Bilbila akkana jalaa kaasu itti naaf himi. Tole. Nagaa ta'e. Afachu. Ati maaliif bilbila ilaan kaafne yeroo isheen si bilbiltu? dhiisime waa'ee ishii natti naasa'inati immoo. Maaliif? Akkasumatti waa'een ishii dubbiifis hin tolu. Amma immoo jettee bilbila leena jalaa kaasuu dides hin jetti. Eeyyeen. Maali ololta immoo? Anaaf ishee yoo maraaramne beekna. Yeroo hundumaa akka ol lolletti. Maaf akkas gooture? Isin obbolaa miti? Yaa obbola. Dhiisime. Hundaa yoo dubbatan garaan duwwaatti namaaf haa jedhama mitire. Ammatti sababa bilbila ilaan kaafneef maali daree? Ani uumaan bilbila jalaa kaasuu dide obboleessa koo. Makuma koo xureessuutti itti tola ishee. Akkamitti? Ree footoon gararra dhufaa jiru naa bilbilte. Bilbila jalaa kaasetti dubbachuuf yoon jedhu dubbii ishii tokko jettee dheekkamtuu eegalte. Obseetuma naasofsiisuuf yaala. Dhimma naa bilbilteef kana jettee otoo hin dubbatiin dallansuudhumaan bilbila irratti cufatte. Maal daree wanta akkasii immoo? Anayyuu kanatu bitaa natti galee hin kenna. Rakkoo isheen irraa qabdu wallaali yookiin immoo dhimma ishee kana jettee hin dubbattu. Amma garuu akka jettutti dhimma afaan isa barbaada bilbila na jalaa kaasu itti naaf himii naan jedhe. Ani bilbila ishee kaasuun dhiisa. Yeroo naa bilbiltutti immoo dhimma ishee kana jettee natti hin himattu. Ana mormaan ishee nan uffisiisem nagee. Tole. Ammatti deebisee dhimma isheen si barbaadduuf gaafadhuure? Dhiisa ofii ishee bilbiltu. Dhimma afaan isa barbaadaa naan jette. Kanaaf immoo callisuun koo gaariin ta'u. Itti deebisee bilbilee dhimma isheen si barbaadduuf adda baasuun qaba. Tole bilbiliif. Tole. Biloo ashuudhaa bilbileef hin jedhu. Dhufaan jiraa naan jedhe gara manaatti. Dhimma wayii waan qabatee jiruuf natti fakkaata kan bilbila isa ilaan kaaf. Amma bilbiliif. Tole nagaan ture. Kottu amma gara manaa yaadeemnu. Tole. Hiriyaa asaasanii? Eeyyeen inni waan amma bilbilee fi bilbila na jalaa kaasuu. Akkasitti hubatee inni? Eeyyeen hojii nuti isaa deemu. Tole. Leensuu bira deemuudhaaf hanga kana tottolchuu maaliif barbaachise? Maal leensuu bira babbareedee deemuun koo rakkoo qabaa? Lakki rakkoo qaban jenneem. Garuu gaafa yaadu bareedni kee humnaa ol waan dabale natti fakkaata. Kana hunda moo qocolloo ta'uu isaati? Moo waatu narra jira? Lakki wanti tokko sirra hin jiru. Wantuman argerraan dinqisiifannaa koo dubbachaa jira. Akkas taanaan haa ta'u galatoomi. Galatarraa fi mucayyoon akkasii wallaalle garuu. Isaaf hin rakkatin isheen nama na wallaalu miti. Afachuu ganama kanaan eessa deemtee dhuftaa? Hojii wayiif namni beellameen achi ga'een dhufaa jira. Akka miree milkoofte? Lakki xinnoo walii galuu hin dandeenye. Ahaa hin milkoofne jechuu keetiree? Eeyyeen waan akkasiiti. Homaa miti hin dhiphatin obboleessa koo. Carraan biraas ni dhufa. Fuula kanas jijjiiri. Maal akkas fuula dukkaneessitee deemuun? Tole. Qarshii qabdaa amma harkarraa? Kunoo ishee kana qofan qaba. Hodhu kanatti dabaladhu. Maaliif? Hojii dhabeettee of hin dhiphisin. Waan inni siif bituu danda'u kamiyyuu ittiin bitadhu. Naaf jiraadhu obboleessa ko. Garuu anaaf ati guyyaa kam wal barree? Guyyaa rakkinaa. Guyyicha kana jedhee yaadachuu baadhus guyyaa sana lamman keenya iyyuu harka duwwaa turre. Baay'ee ta'uu baatus ani samma ta'e nan yaadadha. Guyyicha akka nama haaraa yoo hin taane dafneetuma walitti madaqne. Osoo amma rakkina irratti wal barru quufa irratti wal barreera ta'e silaa yoona diina ta'an ta'a maaltu beeka.
Akkamitti? Rakkinni keenya sun namummaa olii keenya akka sirriitti wal hubannu nu taasise. Namootaan quufa irratti bare sana baay'ee isaanii har'a du'aniif jiraatanii isaanii iyyuu hin beeku. Duniyaan gadeedha. Akkuma addunyaa kana siif salphistu waaqaan immoo walitti si buusti beektaa? Homaa miti. Qabaatas hin taana guyyaa tokko. Duniyaas ni horan. Abdiin qaba. Tole, deematis leensuu kee baay'ee hin eegsisiini. Lakki leensuu miti. Nama biraa biran deemaa jira. Eenyu bira? Gaafiin kee xiqqoo shakkii of keessaa qaba. Maal na shakkite moo? Maaliif ani shakku? Akkasitti babbareeddee eenyu bira deemte? Dhiirri tokko gaafa dhidhiqatee diddibatee gadi ba'u shamarranuma qofa bira deema jechuudha. Lakki, akkas jechuu koo osoo hin taane hiriyyaan kee dhiiraa tokko. Inni sana. Kan shamaraas immoo leensuu qofa. Kanaafuu eenyu bira deemta wanti jedhu gaaffii natti himuu hin qabu? Lakki ni qaba. Anis hiriyaa biraa qabaadhe otoo hin taane amma bilootu na beellame ishee bira deemuufi. Murteessitee? Maaliin godharee kenna? Filannoo biraan qabu. Amma bira deemee man dhimma isheen na barbaadduuf baruu barbaade. Gaarii goote. Dhugaa kun filannoo gaariidha. Mee amma bira ga'een deebi'a booda wal agarra tole? Tole nagaa ta'e. Atis nagaan ture. Gurbaan kun maal yaade garuu? Maalidha gochisaa kun? Ayyaashuu na yaadatu jechuudha. Keetuma bilbilee waanuma isa mudate adda baafadha. Oo bareedduu ko. Leensuu koo sagaleen keenyatti dhaga'amaa jiru. Maalidha waan isaanii torkiidha moo? Anuun beeku. Amma kunoo ni dhaga'amu. Akkamatti? Nagaa kooti galata waaqa. Jira kunoo maaliin ta'a jetteeti. Anis waa tokko akkana jalaa taatuun fedhu tokkitti ko. Hanga ammaatti ansiif tokkittuma? Maal jechuudha? Maalidha gaafiin akkasii leensu? Gaafachuu hin danda'u moo maalidha atiyyuu gaaffiin akkasii? Lakki akkas jechuu koo otoo hin taane gaafii adeemsa isaan eegganne wayii ta'in gaafii qaxxaamuraa hin fakkaatu? Akkuma sitti fakkaatetti fudhadhu. Gaafii kee kanarraa waa tilmaame. Waan akkamii? Jeeqamuu miiraa. Waan akka muufannaa wayiitu natti mul'ata. Tilmaamuun kee gaarii ta'eetoo jiru tilmaamni kee garuu sirrii ta'uu dhabuunsaa nama aarsa. Rakkoon qabu. Iyyoo carraan lammaffaanaaf laattee irra deebi'ee tilmaamuun koon oolu. Lakkiin ga'a carraan lama hin jiru. Haa ta'u kaa erga jette. Tilmaamni koo garuu sirrii turessituu akka ta'e malee. Sirriin turessitti fakkaate malee. Atanaaf nama haaraa miti. Har'a miti kanas si bare. Miira kee baruun hamma kana waan natti ulfaatu sitti fakkaataa? Isa maaliin beekaan? Tole amma sababa muufannaa keetiin natti himi. Balleessaan raawwadde yoo jiraate dhiifaman si gaafadha. Ana waan natti balleessite hin qabdu. Tarii namatti balleessite yoo qabaatte isaanuma dhiifama gaafadhu. Amma si wajjin hin dubbachaa jiraam leensu. Haasaan keenya waan daandiirraa maqaa jiru sitti hin fakkaatu? Kanaafuu maal godhu ree? Daandiitti deebisu? Eeyyeen. Akkam godhe? Tasgabbiidhumaan walitti haa dubbannu kaa? Dubbii keetirraa balleessaa qabaachuu koo bareera. Kanaaf otoo rakkoo jirutti furmaata laalne gaariin ta'u? Tole. Nageenyuma waaqatu sirnaan waliin gaafanneem leensu. Maalidha rakkoon kee? Maaliif kan hundarraa fagaachuun si barbaachise? Leensu ko. Isa kana sababoota kanaaf jedhee si hubachiisuu hin danda'u. Sababni isaas hojii koo fi oolmaa koo sirriitti beekta. Ta'us garuu yeroo naaf ta'u dhabdeetii kan akkas na baqatte. Sin baqanne tokkitti ko. Dhiifama. Tole. Eessa jirta ree amma? Beellamoo hin deemaa jira nama bira. Nama akkamii? Jechuun koo eeyyudha namni si beellame. Biloo obboleettii kootu na barbaade. Ishee biraan deemaa jira. Haa ta'u baay'ee turtaa ree achi. Anoon barree reefuun deemaa jira. Maaf na gaafatte garuu? Tarii yoo achi deebitutti yoo siif mijate otoo wal agarree natti tola. Tole akkuma ishee biraa xumuradhani siifin bilbila rakkoon qabu. Tole nagaa ta'e. Atis bareedduu ko. Maal erga gooteen bultu? Dhiifama. Haalota tokko tokkoof natti hin mijanne sanaafi. Si duraanuu guyyaa beellama kooti sitti mijatu nan beekaa. Tole dhiifama guddaa. Geejjibas dafee hin arganne sanumaaf si jalaa barfa. Ati duraanuu yoom sababa dhabdee beektaa? Yoo lachuu turtus baga dhufte. Baga harrayyuu nafin. Atis baga nagaan na eddee obboleettii. Lammaffaa jechi kun afaan keetii akka hin baane. Jechi kun? Jecha obboleettii koo jedhu kun. Maaliif? Inni ibsa bal'aa barbaada waan ta'eef yeroo biraan sitti hima. Taayam. Tole. Maaltu siif haa dhufu? Lakki homaan barbaadu. Waan fayyadamtu? Eeyyeen natti haafu. Homaan fayyadamu. Tole. Gara dhimma keettaa dabarru? Dhimma koo qofa osoo hin taane hunda keenyaa ilaallata. Kanaaf anasitti sii beellame. Tole itti fufi.
Maatii keenyaaf bilbiltee beektaa? Lakki bilbileen beeku gidduu kan xinnoo tureera. Guyyaa meeqa hin ta'a erga bilbilteefi? Tilmaamaan guyyaa 2 amma 3 hin caalu. Leensadhaaf guyyaatti yeroo meeqa bilbilta? Dhiifama gaafii kana deebisuu hin danda'u. Gaafii biraa yoo qabaatte na gaafadhu. Argitee kanaaf deebii hin qabdu. Sababni isaas guyyaa guutuu wajjin dubbachaa ooltu jechuudha. Yoo barbaaddan bilbilaan, yoo barbaaddan qaamaan wal argitanii yeroo dheeraa waliin dabarsitu miti? Tole amma maaltu ta'eere? Shamara kaleessa akka caarratti itti wal barte harmee kee irra caalchifachuu keetti baay'een gadda. Homaa wanta ati naan jechaa jirtu tokkollee naa galaan jiru. Dhiisisa duraanuu nan beeka akkasiif hin galle. Biloo maalidha garuu wanta ati dubbachaa jirtu? Maaf ifa naaf hin gootu? Yeroon leensu wajjin dabarsu kan harmee wajjin maaltu walitti fide? Amma harmeen dhukkubsattee mana yaalaa jirti. Kana hoo dhageesse? Maal? Eeyyeen. Maal dhukkubsatte jechuun koo eessa ishee dhukkuba? Isa anaa miti kan yaala kennaafii jiru. Maal jechuudha? Jechuun koo dhukkubsachuu ishee malee eessa akka isheen dhukkubsattu hin beeku. Haa ta'u haalli isheen keessa jirtu akkamiin? Wayyoofteerti? Eeyyeen har'a ganama bilbileefiin ture. Homaan jettu naan ja'an. Gargaarsi namaa baay'ee waan ishee barbaachisuuf akka ishee bira deemtu hin barbaadu. Tole nan deema. Hodhu kuni waan tokko tokkoof sii ta'a. Hin barbaachisu nan qaba. Kan geejjibaa qabdaa? Eeyyeen. Tole kana harmeedhaaf kenni fuudhiti. Lakki kana karuma mana baankii ergiif. Dhimma kee xumurreerra taanaan nan deema. Eessa deemta? As turuun barbaanne hojii biraan qaba. Sanaafi. Haa ta'u garuu diinummaa kana hamma hoomitti labsuu barbaadda? Hamma araaramnutti. Hamma ati obbolummaa koo amantee fudhattutti. Yoomi guyyaan sun? Kaasii haasofsiisi rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Booduma na haasofsiisa. Micayyoo sana miti? Mucayyoo kam? Leensa dhakaa namni biraa eenyudha? Eeyyeen. Afacha ani kanan jedhu hariiroon keessan maalirra jiraa? Akkuma gaariirra jira galata waaqaa. Haa ta'u jabaadhaa. Deemuu dandeessa. Tole nagaan ture. Reefuu uumaaf bilbilan kaasu. Yericha dhimma koon xumuranne ture leensuku. Dhiifama. Tole haa ta'u. Amma siif mijataa wal arguu dandeenya? Eeyyeen wal arguu dandeenya amma. Eessatti dhufu? Iddoo isaa siifan erga. Tole. Ashuu? Leensuu? Nagaa keeti? Taa'i. Baay'een si eegsisee? Lakki baay'ees miti. Ifama. Rakkoon qabu. Galatoome. Ansirraa galatamoo? Maal rakkoo qaba? Inni rakkoon qabu. Jechuun koo ansirraa galata otoo hin taane jaalalan barbaada. Maal jaalalan siif qabu? Yoomin sitti qusadhee beeka? Anis natti qusatte jechaan jiruum leensuuku. Bifuma amma jiru kanaan itti hafuufuudha malee fedhiin koo. Kanarra yoo dabale malee waan irratti tokko hin qabu. Isan shakkiin. Anis isan barbaada. Maal fayyadamta? Omaa bunas dhugeen jira. Homaayyuun fayyadamu. Hojiin akkamree? Jireenyi hoo maal fakkaata? Hojiin homaan jedhu. Jireenyis kun akkuma argitu kan takka ol takka gadi. Har'a yoo guutte boruu hidhuudha. Jiraachama jirra kana hunda dandeenye. Siif qofa miti inni nama hundumaaf akkasi. Haa ta'u. Anis nuffii tokko malee simadheen jira. Jireenyi filannoodha yeroo jedhamu dhageessee beektaa? Yeroo baay'ee. Dubbiin sun siif hiika akkamii qaba? Namni kamiyyuu kaayyoo mataasaa qaba miti gaafa dachee kanatti dhuferraa. Kanaafuu kaayyoo jiraatu sanaaf aarsaa kaffaluu qaba. Filannoo wanti jedhamu sun immoo maal akka ta'e beektaa? Waan jireenya keenya keessatti aarsaa kaffalluuf sana adda baasnee beekuudha. Ijoon dubbichaa wanta aarsaa kaffalluuf sana adda baasnee beekuudha. Sana booda immoo wareegamuu barbaachisu kaffaltee milkaa'ina dhufu eeggachuudha jechaa jirta? Eeyyeen. Atanaaf riyaa dhiiraa qofa miti beektaa? Gorsaa obboleessaa hangafaa. Maal siin jedhu? Walumaa galatti nama akka kee of biraa qabaachuu kootti baay'een gammada. Anis wajjin jiraachuu kootti baay'uma gammadaadha. Isa nan beeka. Har'a garuu fuula keerraa waan gaarii dubbisaan jiru. Waan si mudate jira? Lakka humtuu nan mudan. Buna hin dhugne sanaaf. Tole haa ta'u. Har'a guyyaa gaarii wal argine iyyuu. Maaliif jettee?
Boru dhimma wayiitiif maatii dubbisuuf garas deemuuf hin jedhu. Yeroo muraasaaf achi waan hin turuuf gidduu kana wal arguu hin dandeenye. Har'a wal arguun keenya gaarii miti. Maal naguma deemtaa maatii bira? Lakki naguma rakkoon hin jiru. Wal argine hin beeknu. Gidduu kana deemeen argee deebi'a jedheen. Abbaan bilbili. Kaasi. Oo abbaa, gadi hin bee amma naannoo manaan jira. Tolli dhufaan jira. Maal naguma si barbaadanii? Eeyyeen mana keessatti waan hin hojjedhu hin qaban ture. Sanaaf na barbaade. Tole akkas taanaan deemi. Sitti dheekkamuu danda'u. Tole atis galii bilbilaan haasofnaa. Tole. Nagaatti.